Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugootti piroojeektoonni hirmaannaa uummataan ijaaraman xumuramuun tajaajilaaf banaa ta'an. Piroojeektoonni kunneen iddoo tursiisa daa'immanii hawaasaa, inisheetiiviiwwan furdisa loonii, giddugala gabaa fi manneen barnootaa bu'uura boruuti. Hojii raawwachiisaan kutaa magaalaa Luugoo obbo Mulaatuu Kabbada akka kutaa magaalichaatti bara kana hirmaannaa uummataatiin piroojeektoota ijaarsisuuf karoorri bal'aan qabamuu himanii ariitii fi qulqullinaan milkeessuun danda'ameera jedhan. Bara kana karoora keenya karoora baay'ee hixataa ta'e kan qabatame. Kanaaf hojiiwwan keenya kallattiin karoora keenya keessatti ta'e tokko qulqullinaan, lammaffaa ariitiidhaan, baay'inaan kan jedhu kana karaa sanaan kan gamaggamamas laalamaas ture. Waliigala gaafa laallu piroojeektiin keenya jala bultii Duulana Filadhaa keessatti karaa guutuu ta'e akkaataa karoorfame qulqullina isaa eeggatee akkaataa itti xumuramee kan jiru ta'uu isaadha. Piroojeektoonni kunniin gama wabii nyaataa mirkaneessuu, carraa hojii uumuu fi kenna tajaajilaa babal'isuu keessatti shoora olaanaa qabaachuu himaniiru. Wabii nyaataa mirkaneessuu magaalaa keessatti namni sangaa mana fooniitiif magaalaa bahee gabaa biraa deemee akka fiduu fi miti jechuudha. Kan biraa kan industirii godootti. Industiriin godoo gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Kun ijaarsa mana sanarraa kaasee sheedota kana gaafa ijaaramu namni baay'een ogummaa keessatti shaakala carraa hojii uumuu ta'ee namnis carraa hojii akka argatu taasifamee hojiin bal'aan hojjetamaa jirudha. Kanaaf hojiiwwan gurguddaa magaalaa keenyas diinagdee cimsuu danda'u, humna diinagdee dabalataa ta'uu danda'uun kan hojjetamaa ture ta'uu isaa. Piroojeektoonni eebbifaman guutumaan guutuutti hirmaannaa hawaasaan ijaaramanii xumuramuu kaasanii kaka'umsa misoomuu uummanni agarsiisaa tureef galateeffataniiru. Baay'ee isaa kan kutaa magaalaa keenya keessatti har'a laallee hundisaa hunda jechuun hin danda'amu jechuudha. Baajata mootummaa tokkoon qabu, piroojeektii baajata mootummaatii miti. Hirmaannaa uummataati jechuudha. Baay'ee haamileen uummataas eebbafis argitaniirtu iddoo adda addaatti namni qophaa'ee haamileedhaan waan ofii hojjete akka beeknuuf akka jajjabeessinuuf akkaataan itti qophaa'aa turanii almost all jechuun hin danda'ama hirmaannaa uummataatiin warra hojjetamanidha jechuudha. Jiraattonni kutaa magaalichaa gama isaaniitiin piroojeektootaaf eegumsa taasisuun seeraan kan itti tajaajilaman ta'uu himanii fuuldurattis hirmaannaa keenya cimsinee itti fufna jedhan. Piroojeektoota har'a eebbisne kan ammoo qindoominaan qulqullina isaa eeguudhaan akkaataa amma ittiin deemne kanaan gara fuulduraatti illee cimsinee namoota kaan illee barsiisnee haala gaariidhaan gara fuulduraatti deemuu barbaanna. Kanaaf uummanni qindoomee tokko ta'ee piroojeektoonni kun kiyya jedhee uummanni akka abbummaatitti fudhatee wal bira dhaabbatee milkeessuu danda'u qaba jedhee yaada. Piroojeektiin tanaan dura hojjetamaatii ture qilleensuma irratti hafaatii ture akkuma haasa'ameetuma hafaatii ture malee amma immoo baay'ee bakka sammuu namaa keessatti yaada bal'aa uuma. Hojimaata cimaa keessa akka namni galu miira namaa kakaasa. Baay'ee wanta das nama jedhu kuni odoo itti nuuf fufe hin hirmaanna yeroo kamummaa isaan biraa duubatti deebiin hin jiru.